Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antana alaabaa tana tolcha jechuudha. Alaabaa tana qabadhee isin dhufee warroonni coomina baalee takkaattan share subscribe like godhuu hin dagatinaa. Ammaa fi karaa alaabaa Oromoo bareedduu tana tolchuutti deemaa isin jala na dhuga tura. Akkasitti deemna. Karaa alaabaa gitu, programnya baru biasa jadi akkana jechuudha. Akkanatti hojjedha. Yeroo biraallee waan Oromoo fakkaatu isinii hojjedha. Qalamas ni qaba, waan hunda ni qaba waan ta'eef saniifuu subscribe share godhuu hin dagatinaadha. Alaabaa Oromoo bareedduu tan akkanatti tolchee yoo subscribe hin argatin ofin saqqala. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo baga nagaa keessa jiraattanii yeroo duraatii fi nagaa keessan hin barbaannaa. Yoo nageenyi keessan hin jiraatin nullee waan amma asirraa wanyuu kana waan hin dandeenyee fi wanni isin jiru garuu wanta kan isin raamachuu barbaada. Coomina baalee akka subscribe godhuu hin dagannedha. Sanii dammoo dhugaa waan fakkeenyaa fi amma ilaalii garuu waan bareedaa hojjedhina fakkaate akka kiyyaatti isin biratti hin beeku. Komentii jala barreessaa waan hundaaf argitee maka zaseen wallahi wanta kabajamtoota hin qabu. Oromoo flag argitee tunguruu ta duraaniiti. Ta amma kaasuun isiitan jiruta amma kaasuun isiitan kina guddoo tana kaasee tanaadha. Kanaafuu waan biraallee waan haariyaa comedy taphaa waan adda addaa qabannee waan dhiyaannuuf subscribe share godhuu hin dagatinaa isin jedha. Wal bira dhaabbadhaadha. Kana bichaa miti hedduudha. Oromoon amma YouTube'tti deebi'ee jira waan ta'eef kanaafuu share subscribe godhuu hin dagatinaa. Coomina baalee isin jedha. Nagaa keessa jiraadhaa isin jedha. Kanaafuu